Maali mo beeksifni har'a bahe kun beeksifni mana keenyaa kun hin dhumu. Bakka kamitti guddinni ba'e laata? Torba. Kuma. Arshii kuma lama dhibba wow kun kan Mingaa jetta sadarkaa barumsaa fi muuxannoon ilaallatu kun kan kooti ni bira darbuun qabu waqtu na bira darbu kana. Boona kun illee kan kooti. Dhugaa ela miilaalimi qabxiillee madaalliin ta'an hundinuu waan anaaf ta'e fakkaata bara. Kuma baranus arshii kuma lamaaf dhibba torba kan kumaati maa ibsanii boona. Ni ilaalla kaa ni ilaalla hin ilaalla. Maaliif fuula guutu bakki kun kumaafaa ta'u jedhame yoo mirkanaa'e taa'e callistee jalqabnaan Jecha keeti kaaf. Ahaa boona. Si boona. Boona. Maaliif guddinni koo akkasii argatu? Si amma dhugumatti beeksisuma bahe kanaaf inni akkasii argu. Yaadama. Kuma boona baay'ee nama gaddisiisa. Guddina biyyaa keetiin jaallattu jechaadha. Boona. Maal jetta ayyaana? Maal akkanatti yaada keessa galta. Beeksisni kun kan ba'ee fi hojjetaaf hojii walitti quunnamsiisuuf malee hojii malee akka waajjira keessa teenyu nuu mirkaneessuuf miti. Hojii malee teenyu? Barachuun umurii dheeressuuf yoo taate maaf digiriif dippiloomaa keenya finnee waajjiratti maxxansinere. Ayyaantu maal jechuu keeti? Kanan jechuu barbaade barumsa hojiitti hin mul'anne harka ulee hanqateedha. Boona. Ayyaantu jechi kee kuni anatu dandeettii hin qabaanne moo barumsa fi muuxannoo kootu hojii kanaaf hin taane? Muuxanneetti? Otoo akka muuxannoo agaa bishaan daakaa jedhan maali yenna isa yeroo baay'ee keessa ture kaa. Ni argita ka iddoo kana yoon arganne ani boonaa erbooti miti. Ni argita ka. Seenaa. Come on, Sandra. Yaadde ibdu qoricha kana bara kan hamilee koo na cimsee addanan na jedhe. Kanaaf leekeetti cimsee akkati abdii biyyaa taasisan si gochaa jiru. Garuu mamee fayyaan kee kan kamidha? Rabbiin galannaa dha. Galata Waaqayyo. Meena ilaalini. Leenca daboodhaaf qophaa'e fakkaatu. Leenca daboodhaaf qophaa'e. Adamoo hojii. Ta'a. Anu qoricha koo yeroo yeroodhaan haa fudhadhu malee akka kanaan dura itillee ciisanii hamileen cabsuun hin jiru kana booda. Dhugaa keessa. Wanni hundumtu osoo kakee ofee deemaa ta'a. Amma mee gara biiroon deema. Keessummoonni nu uffatatu fakkaata. Jabaadhu hojjetu. Tole? Abshir. Yaa waggantu hundumtu akkas ta'e. Ati akkam jirtu? Nagaa. Maal na barbaadde? Beeksicha akkana nusin dursine.
Maali anni kee? Beeksifni bahe kuni anumaaf jedhamee tokko kan bahinatti fakkaata. Bona. Maali? Qabxii ulaagaalee si duwwaatu dorgome moo? Kumalaan, kumaan, daraartuun isin gara nama shanii moo nama afuriitii bara? Garuu ulaagicha asirratti bahe kuni anumaaf jedhamee kan bahinatti fakkaata. Akkasii? Akkas taanaan dorgomi. Yaali. Hello. Fayyaanota ni burburaan. Naga. Mee beeksicha baheefi ulaagaalee sana walitti qabaanaaf daame. Biiroo man jira. Nagaa. Bona. Egaa homtuu rakkoon hin jiru jabaa hojiitti cimi. Tole? Nagato. Gaarii. Hooggantuun teenya adda iftuun namni cimaa ishiin jette anu namni biraa namni cimaa tokko iyyuu hin jiru. Kumaanoo taate kana booda ofiifuu afaan boolloo qarqara taa'ee har'a du'aa boru du'aa jedhamee otoo eeggamu cimaa akka gootu ta'uu hin danda'u. Anuma namni cimaa kanuma. Nama ofiifuu boru du'aa jedhamee eeggamuufi sadarkaan guddinaa kennamaaf yoo amma dhukkubsate hoo amma si hoji ba'umsa baay'ee gaariidha beekta uf jajjabeessi kaa maaf humna laafista kuma Bonaan fa'aa uffatanii ture baay'ee gaariidha. Kuma sammuun keef ciminni keefu otoo lammii keef biyya keef bu'aan buuse lafatti hafuu qabu. Otoo hawwiin koo galmanii otoo hawwiin koo bakkaan hin gahin dubbatu. No. Du'uun qabdu. Kuma hinduutu qoricha umurii dheerisu jalqabuu hin qabdu. Hinduutu. Qoricha umurii dheerisu. Umurii hoo. Kun har'a akka kaleessaan qorichi umurii dheerisu ni jira. Mana yaalaa deemtee fudhachuu qabda. Mana yaalaa dhaqeetanii qoratamee akka vaayirasiin HIV na keessa jiru hubadheetan jira. Ammas taanaan abdii kutachuu abdiin kutii homaa tokkos sodaachuus hin qabdu. Jajjabeessu kuma. Dhuguma qorichi hoo godhadhe nan fayyaayu. Ni fayyita kumaa ko akkamitti abdiin kutiin malee ni fayyita. Kuma kaleessa ogeessi meeqa hubannoof kunuunsa dhabuutiin lubbuu isaanii abneetu. Har'a garuu galanni waaqayyoof haa ta'u malee qorichi umurii dheerisu ni jira. Ayyoo amma dhuguma fayyeetanii
hojii jaaladhu sanatti deebi'e uummata koo tajaajila. Asuutti qonna dhuka imalee kumaa. Yaa Waaqa anumti fayyuu biyyaa Ni fayyada. Ni fayyada. Jajjabaa. yaa Waaqa. Kanaafuu hooggantuun keenyas kana hubatteetoo anaaf iddoo kana naa kennu qabdi. Hiyyeen kanuma. Hello, Lami. Me kuma na wani. Congratulations. Imina sammuu keetii guddina argatte. Baga gammadde. Amma cimuu qabda. Ini hojjedhu. Siinis sammuu keessa hin barbaanne. Biyyoon kunis si barbaaddi, uummanni keenya si barbaada. Tole? Maalum argaa? Deebi'ee dhufa. Taa'ii malee. Sammuu kana fakkaatu HIV qabameedhaan du'a hin du'u. Abdii dhabeessa malee ukkuun hin argacha.